دقيقة نابونا الرادي بيج إيه ركض ركض بوني ركض بونك ركض تدي بالبلاكو كان نجري إذا يون كان ندم لكن سناس كيان كني كان نفيني كني بوني وجناس يعني سيدا ولا كولا كم أيوة دا ما قلت سياسي تجي من هالكت بدي سلكي كي نكسين تركا عملان نركافو أنا كبدي أبد نا يصير مو فراريد أكينيار كم نشكره أيوة إيش سلافو بوني جناس سيدا ولا نجريني أكين بكير أكين ترى ترى نشكره له أني ممكن أسكت شو بني لا لا ممكن لا لا من لا لا اسمه دربيت ترى بالبلاكو بالبلاكو اسمه دربيت أتلا توري لا بالله كيف تحسي فتيون جسوا ولا رجنا إيه رباك نلا لك ما الفيد وانا بدموني لا أما ديمو مو ندم تون سجرين ما الف أفضل مستعصارة إيه وجده ada mana ke? Bugawa kayo. Mayo jete. Nanti sekian ni sih. Engkan bila kau ni asatap. Inde. Aku sebab aja pun mata aku ni kedai ni, mata aku nak gari ti dem ta. Inde mo niku mana niku matas. Juga inde. Anda malah hamil dosa. Sini melebu. Buaya. Tenteni na gori. Lokenar kita kata. Sekian ni telah ada. Mahita sudah. Askot. Tahu. Sekian ni mana tiga? Mungkin doruga. Mungkin. Anda selki kau mana? Masih sekian ni. Mungkin. Kum nak negara tampi? Sinjal ada garung kan? Mungkin. Kaisa baada malu. Sekian ni mali apa? Dah menjawab. Masih sekian ni telah sah jadi mana ti? Malu tak softa. Koi bobo ni wana pene. Lupa kan? Malu. Telah sah gini. Easy mana ti? Good. Bidi bilbilako bidi. Bilbilako kumna kalam bidi. Nanti semua. Bade sih mal jab sih. Coba. Ujit. Bidi. Enggak nujar. Kumna kalam kan? Esa nem dare. Nem dulu. Bukke lagi anda pisere faga. Nem. Ciki kotor tidur. Jika tu. Ken juga. Apa kan? Ini mana ti kan nanti. Kumna kalam kan ni. Kan nanti sih. Akan bilbilako. Kumna kalam harus seru kutala. Anak ni mo. An mo kan dapat cecap saka. Bade sih. Nah kan ni. Naruh tim jah. Enna. Kene. Enggak nusi je. Bilbilako kan. Kene bilbilako. Apa kan nanti malah ti? Kedina kalah kan lah. Lepas tu rugut kan? Ruguti. Iya kat. Iya. Rugut boni kat. Bonek kan? Ruguti. Jadi bilbilako. Enggak nujar dia. Bilbilako kan. Apa nanti? Jal kabri mengenai arta. Enna. Ayak. Jadi bilbilako. Itu bilbilako na. Ubah esa yun. Ken. Dem. Laki senas kaya mo. Ken ni. Enggak nusi je. Ken ni. Laki ken. Nabona rari bich. Silki ko jab side. Nom tak saja aku kamu. Silki ko jab. Apa rari? Boni silki ko jab side. Yes, baik. Kan cerita rasa? Sababa viidiyoon sun badeef akkasumas mudannoo isheen barreessite isa ta'u wanta bilbila ishee irra jiru borganama mana jaartii sanaa deemnee qaama seeraa wajjin poolisii fuunee dhanneetu bilbila sanaa dhannee fuunee wanta bilbila sana irra jiru viidiyoon suni dhuguma riippoortii ta'ee dileetii ta'e yoo ta'e isas viidiyoo waraabnee uummatatti gabbaasna jedhamee mari'atamee xumurameera. Dhaggeeffadha. Qaamni wanta kana anatu qorachaa jira, anatu harkaa qaba, erga gaafa isheen duuteetu anatu gaafa kan akka godhe yoo jedhe natti dhufoonaan. Ragaa qabatamaa vaariyaalii barbaacha fooloorsii barbaacha akka hin taanetti jala buunee qorachaa turre jechaadha waan nama gaddisiisu keessa.
Akkamitti rabbii keessan sodaadhaati mucaa uffanniste biratti bilbila dhiisanii deemu. Qaamumti guyyaa sana dhaqee mana sana gaafatu hin jiru. Maaliif fakkeessin akkanitti poolisiitu qabatee jiranne? Maaliif sobaa somnaa asirratti? Qaama kanaanatti qorachaa jira jedhee asirraa qaami nutti dhaadataa jiru eenyuun soba? Jala buunee qorachaa jirra. Jala buunee intinaataa jirra. Silkiin isheen urkas jira jedhee kan asirraa haasa'u ragaa akkamiitiin? Akka nuun tasgabboomnuufi? Kanaafi borgaa nama Dooktar Hamzaan Faas namoonni hundumtuu bilbila sana deemanii fuudhanii poolisii faana qaama nageenyaa faana bilbila sana mana jaartii sanaatii deemanii fuudhanii wanta jiru viidiyoo jiru rakkoo jiru namoonni dandeettii qaban isin jiru yoo paatarniin bade kompiitaraan banamuu sababa danda'uuf sooyyeedhaaf sheerii godhaan danda'ama yoo ta'e meebii sagalee godhumaa ta'uu danda'a waan ta'eef. Dhaggeeffadha. Kanaafi borga nama deemame viidiyoo waraabame isinitti gad baasan. Rabbii keessan sodaadhaati asirratti nun sobina. Dhageessanii amma akkoo mucaan duuteetti garuu haqa ishee dhossuudhaa fi doorsisi nama doorsisu wanti miidiyaa kana irratti geggeeffamaa jiru waan nama fokkisiisuudha jechaadha. Nuun mootummaa faana wal lolaan jiru siyaasa keessa galaan jiru haqa mucaa kanaati. Haqa mucaa kanaa kan nuun asirratti iyyaa jirru immoo waan tokko argadhee miti. Namni tokko qarshii tokko naa kennee miti. Dhageessanii doorsisa abbaa barbaade immoo sodaadhu kaleessa sarrasii jechaadha. Kanaaf main pointii sadi duwwaa na hubadha. Erga booniin ajjeefamte yookaan erga booniin duute kaastee of ajjeeste kaastee qaamni tokko iyyuu deemee qoratee hin beeku 100% dhugaan qaba. Ragaan qaba. Naa dhagaa. Bilbilli ishees harka poolisii tokko iyyuu hin jiru. Naa dhagaa rikoordii godhadhaa. Qaama seeraatiif sheerii godhaa. Bilbilli ishee uffanni ishee wanti hundi isaa qaamni seeraa wanta kana qabate tokko iyyuu hin jiru. Erga gaafa mucaanii duutee atti awwaalamtee kaasee itti cufamee jira. Borgaruu wanta isaan godhan hin beennu. Nun sobinaa asirra teessanii, nun kiilinaa asirra teessanii. Bakka. Viidiyoo lamatu gubate. Eda galgala sa'aatii 3 sa'aatii 9 daqiiqaa 3 natti fakkaata kan viidiyoon sun dileetii ta'e. Naa qabadhaa. Dhuguma viidiyoon lama ol faana badaa laata. Sana baruun barbaada haqa sana dhugaa jiru sana baruun barbaada jechaa jiru. Kanaafidha kan isaan dhufanii tokko uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kana galateeffachuufidha kan isaan gara miidiyaa kanatti dhufanii. Lammata immoo haqa mucaa isaanii akka barbaadamudha jechuun haqi mucaa koo maal akka ta'e maaf mucaan koo akkas of goote kan jedhu fidha kan dhufanii kanumaadha isaan xumuraniiru isaaniin geggeessina isaan waan jiru isinii. Maal akka jiru beektaa? Doktor. Baca itti fufaa. Yes. Dhaga'amaa jira kan kee